Insyaallah, 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 insyaallah. Kayo virete bareffachuuf jecha anis akka namaa mataa ol qabadhaa laata jecha dadhabee ifadhee hin jennee takka halkanii fi guyyaa aduu fi qabbanaa hin jennee takka niyaati galman gachuu gamana gamas burraaqachaa gadiin teenye takka abdii kutattee qalbiin sin cabinni kottu kottu ol qabadhu harka kee karaa rabbii keetii isa malee hin jiru kan siif guutuu ni yaade. Harkuu fi teessaa bu'aa lafaatii teetii guyyuma guyyaanii inshaallah 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 inshallah 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 yeroo fi waggaa barameeka ijatu ijaan arguu malee jettee beekaadhaa fi hayyuu sheekaa fi jaahilaa dooktaraa fi narsii mala barbadaaf hiddayyuu kan seentu kottu 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 karaa rabbii keetu isa hin jirre mul'isu isa kannee dhorkatu isa khanii khannee khan dhorkatu irra deddeebii isuma qaradhu waasin dhorkatu rabbiin keetu rahmaanu abshir sin jechuuf ta'anii abba ummaa guyyuma guyyaanii inshallah 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 inshallah
الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أبشروا إن شاء الله إن شاء الله